Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee amma sa'a 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Kamisa Eebla 22 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Hangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko naannoo Tigraay godina waraansitti geggeeffame keessatti hokkara saalaa geggeessame ilaalchisee ammallee gabaasaan dabalataa bahaa waan jiraniif hokkaraawwan dubartootaaf durboota irratti geggeessaman guutummaan haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsa Tigraay keessatti deemaa jiruun mirga ijoolleewwan 10,000tti lakkaawamanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galchaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate 2 keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Komishinni mirga namummaa Itoophiyaa gurmuun hidhattoota eenyummaan isaanii addaan baafamin naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa Seedaal keessatti aangawoota mootummaa hanga tokko ajjeesanii irra jireessa aanichaa qabatan jedha. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sinafeera. Produuseriin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taamiree miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikstii Gammee oduuf gara Baffaqaaduutti sin dabarsa. Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota amma oduu sin dhageessifna. Oduu kana wajjiniin an Bafqaaduu Morodaati. Naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz zoonii Kamaashii keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanaa Sadaalee keessatti haleellaa gochuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuu isaanii Komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksiseera. Aroon Maashoo Komishinii mirga namummaa irraa gabaasaa VOA mallaksachoo ammaatti akka dubbattetti hidhattoonni hin beekamne kuni aanaa Sadaalee caalaadhaan qabatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Gondar ajjechaadhaa fi buqqaa'iinsi bakka adda addaatti saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu hiriiraan gaafataniiru. Mootummaan federaalaa ajjechaa kana dhaabsisuudhaa fi tarkaanfii hin fudhanne jedhanii hiriirtonni kun balaaleffataniiru. Hiriirtonni magaalaa Gondar kun dhaadannoo dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin barreessanii firummaa saba Oromootiif qabanuu akka ibsanis gabaasameera. Hiriira duraan magaalota naannoo Amaaraa keessatti taasifaman irratti dhaadannoon tuttuqaa of keessaa qaban akka yaada saba Amaaraa bakka hin buune qindeessitoonni hiriira Gondar VOA'dhaaf dubbataniiru. Karaa biraatiin mormiin mana baa'uu lagachuu magaalaa Baahir Daar keessatti guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee manootiin daldalaatii fi biirooleen adda addaa guyyaa lammaffaadhaaf cufamanii oolaniiru. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaaw akka jettetti haalli magaalticha keessa jiru muddamaadha. Bakka tokko tokkotti dhukaasni qawwee hin dhaga'ama. Bulchiinsi magaalaa Baahir Daar kaleessa ibsa baaseen yaaliin aggammii saamichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatamu beeksiseera. Hiriira gudduu kana magaalaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa turan irratti erga daddarbaa turan tokko tokko balaaleffachuu isaa Paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Badhaadhinni naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baasirratti akka jedhetti dhaadannoon hiriira kana irratti mul'achaa turan tokko tokko ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi saba Amaaraa kan bakka bu'u miti jedheera. Paartiin mormitootaa sochii biyyaalessaa Amaaraa yookaan ABN jedhamee beekamu gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e ibsa isaa keessatti hubachiisuunsaa beekameera. Paartiin ABN poosteroota filannoo paartiilee biroo cicciruudhaa fi gubuun isaas ibsa badhaadhina kanarratti balaaleffameera. Itti aanaan dura ta'an paartii sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan ABN Yosef Ibrahim komiin paartiin badhaadhinaa Amaaraa dhaaba isaanii irratti dhiyeesse waan qabatama hin qabne jechuudhaan himaniiru. Hangawaan tokkummaa mootummoota gameessii tokko naannoo Tigraay godina waraanni itti gaggeessame keessatti hokkora saalaa gaggeessame ilaalchisee ammallee gabaasni dabalataa bahaa waan jiraniif hokkaraawwan dubartootaa fi durboota irratti gaggeeffamaa turan guutummaa isaatii fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhataa jedhan.
Yuunivarsiitii Joorji Taawun keessatti gaggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma hokkoraa saalaa yeroo waraanaa gaggeessamu Piraamiilaa Paaten. Gabaasa Maargaaret Baashir Tujubeetu dhiyeessa. Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddii irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisaa biyya Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kasirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka gaggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa ka tokkummaa mootummootaa Paatan gaafataniiru. Yeroo isaatti gaggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jiru tuun dhabamsiifamin dura yeroon gaggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf waliigalteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun innaa gaggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin saaqamu qaba jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise. Dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'aa nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonni fi hoogganoonni Yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhanii hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtootaa Obbo Taayyee Damissee poolisiin waan qorannoon xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Barsiisotaa fi hooggantootni Yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota 2 ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa 5 ammoo mooraadhuma Yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa Yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Sulimaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an Obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatuu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Goduu yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota Obbo Taayyee Damissee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessa ammoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan. Mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsarra jirudha. Lammataanii humna jabeessachuu deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasuudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aarra geeffamee mana murtiitti ibseera. Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi. Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabanidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan makkoofii dhimma walii wajjin qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaa seera yakkaa sanatti qabaa jirtu kun bakkeedhaan hawaasa tajaajiluu qabu. Dhimma badaa koofii amma ka'ee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'udha waan ta'eef namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru fanni. Xumurreedha wantoota xumurre qabaa waan jedhu kaasa boosii wantoota ragaa namaa fi ragaa sana daas maal ishii qorachaa jira jedha. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'amu ture yeroo hundee nama dabalatama kennamuu qabu kan jedhu kaa'anii maseerichaa wajjin bal'ine manni murtii Banne fuudhaalee jalqabbiin jira waan ta'eef gara yeroo beeknama guyyaa 10 dabale. Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa Obbo Taayyeen. Iddoon sun poolisii magaalaa ana tokkoffaa iddoo jedhamudha. Ana tokkoffaa sun ana lammaffaa irratti tokko jaaqa. Jaroota kana madaalaa qulqullina achi jiru maal wajjin yoo jedhee gaaffiin qabu ni sirrii. Oromoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru jira.
Aksesseetti jiru jechuudha. Ani dhageessa bisheeraa maatiinis beektaatoo nama qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatiinis akkanii dubbisaa jiru. Karaa kana kamiin qaban tokko mirgi heeraan kenna tokko namni abukaatoo argachuu qaba maatiin argachuu qaba wantoota mana ijoollee argatan isaanitti argachuu qaba jechuudha. Sammuu argachaa jiru. Aadde Burtukaan Addaluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalati waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo laalchisee waan jedhan qabu. Kan mootummaa kanarraa dhaga'amaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uutii garuu wanti mul'achaa jiru kana faalleessuudha. Ragaa tokko malee utubaa tokko irratti hin argamin. Jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee ammaatee namni jireenya mataasaa wajjin bu'aa bahii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii gaarummaan isaa homtuu natti mul'atu bu'aan inni buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliifi amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni 10 guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuu quba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan manachaa jiraatu dhugaadha. Yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana tahaa jiraatu of eeggatee ofaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamu nama amma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenya haala miidhuun akka kanatti dararuun isaanii baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf jechuudha tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusan natti mul'atu maaliif ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma nuuf beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhee hojii isaarraa sanas hojii baruuf barsiisu yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan yaadu hin qabu waa tokko kana jechuu hin danda'u. Dhimma kanarratti akka deebii nuuf kennaniif gara hooggantoota poolisii fi waajjira haqaa magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turrullee eeyyamoo hin taane yaaniin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damsee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee shakkamtootni kaleessa gara mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin boru jechuun guyyaa Jimaataa mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate 2 keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo Eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa Tsahaay Daamxootu gabaase. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata 3 abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa 2 bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti Eebila 13 bara 2013tti kan dhiyaataniif dhimmoota 2 ture jedhan. Dhimma 2 ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaan dhimma moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko hayyama malee yookaan seeraan ala qabatanii hidhattanii argamtaniitu moobaayilii kanaanis hooggantoota Shanee shiftaa ta'an wajjin wal qunnamtii gootaniitu kan jedhu ture himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuun qaban kan jedhu irratti ajaja mana murtee eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo keessumaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa argachuu hin dandeenye sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko jaaldaa'uuti isaayyuu duree abaa'oo turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni duraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii mana hidhaa Qiliinxoo jiru. Manni hidhaa Qiliinxoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Namoonni warra isaanis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatin hafanii kanaaf isa kanarratti manni murtii
ragaa yeroo biraa guuttadhaatti dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21tti beellama nuu kennee jira. Beellam kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shororkeessummaan obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jedhan obbo Tuliin dhaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan. Inni biraan galmee moobaayilii seeraan ala qabatan jedhame sanadha. Isa irratti ilaalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kana irratti sana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin moobaayilii kanaanii gantoota shiftaa adanii wajjin wal quunnamtii taasisanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee moobaayiliin kun kan inni hojjeterra jedhanii obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajila hin kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture dhimma ba'an ture erganii isaa deeme garuu waggaa 6 tajaajila hin kennu kan jedhu ture. Isa kana ilaalchisee poolisiin gaafa mana isaanii sakatta'ee moobaayilii kana qabu moobaayiliin kun kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin moobaayiliin kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti moobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti erga jaalabdiin moobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii moobaayilii kanattis bilbilameen beeku moobaayilii kanaanis bilbilameen beeku. Gama biraatti immoo moobaayiliin kun chaarjarii hin qabu siim kaardii hin qabu kanaafuu moobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha tajaajila kennuu danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname dhibbatti kan faalleessu yookaan kan sobsiisu ta'ee waan argame manni murtii ragoota abbaa alangaa kana wal bira qabee ilaalee akka waliigalaatti jaalabdiin himannaa irratti dhiyaateen ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jedhanii himata kanarraa qophaa godhaniiru. Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameeraa jiran obbo Tuliin. Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Sololoo jedhamutti loltoonni abaa nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti immoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Abbaan alangaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaanii biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa qabee biyya kan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaa ittisaa fidaa jennaan kanaaf ragaa ittisaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama 5 kan maqaa isaan galchine amma carraa isaa balleeffannaa jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtii ragaa dabalataa galchadhaa jedhanii gara nama 12 galchinee jirra. Namoonni kun baay'een isaanii kan nama gaddisiisu mana hidhaatti kan jirani. Walakkaan buraayii jiru, walakkaan galaan jiru, walakkaan immoo qiliintoodha jiru. Kan namni ala jiru nama muraasa jaaldaawii socho'uu hin danda'ani. Haa ta'u malee inni tokko yoo dide inni tokko dhiyeessuu danda'a yookaan namni tokko yaafee tokko dhufuu danda'a jennee carraasaa bal'ifachuudhaaf waliigalatti ragaa nama 12 lakkoofnee jira. Obbo Abdii Raggaasaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaarra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa turedha. Erga hidhamanii waggaa 1 fi ji'a 2 ta'aniiru. Obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abkaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaanas abbaan alangaa himata 3 himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata 2 bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeeraa jiran. Obbo Tuliin gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti Daayirektarri Barnoota Fayyaaf Kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmad isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalanneetu haasofsiisee akkas jedhan. Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuurratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteenii hawaasa keenya ni dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabatee dura kanatti dhageenye mataan na dhukkube
mataan na dhukkubee qaamni kun ammaas humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kan magadaadhaan kun ni jiraan. Asirratti dhukkubbiin na dhaga'ama. Sana booda hamileen qabdu jechuun waan akka fedhiin qabdu. Faayinaalii guyyaa muraasa hoggaan turu akkuma diifa faana fakkaate gunfaan kan deemu. Malee COVID shakkinaan baay'ee ifeegaa waan hin deemuuf jecha iddoon deemuttis mana keessatti sirriitti waan of eeggannoo barbaachisu taasisuuf jecha COVID na qaba kan jiru shakkii hin qabuun ture. Faayinaalii yeroo gallaanis hin dadhabee hin galee manatti guyyaa tokkoo fi lamaan boqotamee jee hoggaan malata qufaan na jalqabe. Qufaan kun addaan sirraan dhaabe baay'ee si qufaasisa. Mataan baay'ee si dhukkuba. Humnaan qaamni kun si dhukkuba. Booda shakkiin na keessa dhufte. Tarii yeroo inni kun COVID tahaa jeetiin yeroo ijoollee keenya ta'in barteessu yeroo jirturratti dhibee waan akkana kanaan na dhaga'ama. Tarii COVID tahuu mala. Kanaafuu osoo qoratamee gaariidhaa kan jiru raafattee dhufanii anaas maatii fayyatuutu abdii nurraa fuudhan. Jechuun Maarchi 18 jechaadha. Guyyaa boruu bu'aa keenya hoggaanuu himan. Anis COVID positiividhaa qabameetiin jira. Abbaan mana kiyyaa Dr. Jamaaliif qabamee jira. Daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jiru hundinuu positiividha. Baay'een mana keessatti isoleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru. Yaa hooma isoleeshinii manumatti yaalla jennee teenye. Ijoolleen meeqa qabdu sin? Ijoolleen as na bira jirtu lamaan na bira jira. Lama jirtu ala jirti. Hojjettuunis dhukkubsatteetti? Hundi isaan hundi dhukkubsatan. Namni tokko nafni mana keessatti. Karaa kam akka dhufe hin barree? Karaarraa dhufe hin barree. Tariigaa ati hoggaa deemtu ati if eeggatteef namni if eeggachuu dhabuu mala. Kanaaf if eeggannoon ati gootu qoftiin si baraara jechuun hin danda'amu. Hundi if eeggachuu qaba. Booda ijoolleen kiyyaatti katamaatiitti turte hojjettuunis ijoolleenis mallattoo hin qaban isaan. Amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaa fi dooktar irratti. Abbaa mana kiyyaa irratti jecha. Booda macarrashaa hoggaa guyyaa 3 fi kana bulan baay'ee na jedhe. Hargansuun na qabeechi booda hafuura baafachuu hin dadhabe. Hafuurri kun niin qufaa hafuura baafachuu dadhabee. Booda macarrashaa irratti dhiiga keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takka itti lakkaatu jira. Isa sanniin qaba hoggaan laalu yoo 90 jettee rakkisaadha. 90 ooloo ta'e gaariidha. Duraan wayyaadha ture osootuma jennu mana 8 ta'ee osootuma jennu gadi bu'uu jalqabnaan natti cinaa jira jechuun bilbilee yerootti yeroo san ambulaansiin dhuftee mana ana qofa fuutee qofa. Isin qofa? Ana qofa because ana qofa yeroo san kan itti dhimee baali ajaa'iban ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana kiyyaatii fi daa'ima kiyya isa hangafaa bara namaatiif fudhatee isaatu ganna buusee ambulaansiin qe'ee keessa galee jira. Hoggaan ambulaansii keessa galu kophaa kiyya. Namoonni jalan deemne. Maaltu isinitti dhaga'ame yeroo sana? Hoggaan ambulaansii keessa narraa bananii galu gara galeetiin daa'ima kiyya laata. Abbaa mana kiyyaa ni ilaale. Mucaa xiyyeeta mana hafteef ni yaadadhe. Ijoollee xiyyeetaa barnootaaf ala jirtu saniif ni yaadadhe. Bakka if qabuun dadhabe. Ambulaansii irra ciisee osoo tumiimaan kiyya narraa yaa'u hospitaala gahe. Baay'ee na dargate. Bakka ani hin deebiinse. Because yaa COVID hin qabamanii carraan fayyuutis ni jira, carraan ittiin du'uutis ni jira. Ogeeyyiin keenyas baay'eedha kan du'e sababa COVID kana. Baay'ee na dhaga'amee osootumaan boo'uutiin hospitaala gahe. Hoggaan hospitaala gahe ogeessonni na simatanii maal jedhanii yeroo san waan silaa qorannoo barbaachisu godhanii raajiis na kaasanii maal jedhanii ciisuu qabda jedhanii miintisee oksijiina irra taa'uu qabda jedhanii baay'ee ni hidara. Wayi daa'imman kiyyaaniti, wayi ilmaan kiyya, wayi mana kiyya. Haati takka wanni yaaddu caalmatti duu isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti. Wayi daa'imman kiyya osoo iddoo tokkollee naangeen bittinnee seeqa isaa kutee hospitaala mojooti kan hin seene ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan itti ibsuun qabu sirriitti tajaajila barbaachisu naa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana caas hasimuu maal seete waan ati sammuu keessatti hin qabdu mana kee yaaddaa daa'imman kee yaaddaa maal yaaddaa galgalanii bulee barummaan maastuu ta'u itti dhufe gama hospitaala. Abbaan manaa keessan? Abbaan manaa fayyaa. Ijoolleen biyya manatti hafe inni hospitaala galee an hospitaala galee yaa rabbii fayyaa ni jedhe. Yaa rabbi ilmaan kana dirree kanarratti itti meesheen fudhatiin jiru bakka waan baaniin jiruun qabu at least yeroo san an yoon du'e akka nama tokkotti niin du'aa garuu irra caalaa kan yaadaa ture daa'imman kiyyaa. Dhibeen isaas cimaa hedduu na cimaatti fe'anii fi
xiqqoo abbaan mana kiyyaa fooyyee ni qaba garuu baay'ee na cimaa dhufe guyyuma guyyaan na cimaa dhufe koovid akkas ta'uusaa akka ogeetii fayyaatti akka nama daariktara barnoota fayyaa sagantaa san qindeessutti sadarkaa naannootti sadarkaa sanitti iyyaanne on koovid yeroo baay'ee hojjetoonni biraattis biiroo keenya keessaa warri qabamanii jira yaa'u asimptomaatiks mallattoon qabanii guyyaa 14 akka foggaa turan booda waggaa laalaman negatiif taha akkasi cimuusaa iyyaanne an dura bakka baay'ee na cimaa dhufe ogeeyyiinis tajaajila silaa barbaachisu naaf gochaa dhufanii ofii dhukkubsattanii akka kana rakkataa hospitaala ciistanii namoota akka keessan dhukkubsatan faarguuf carraa argattaniittu maaltu isinitti dhaga'ame? Baay'ee si dhaga'ama. Faayinaalii wanni si dhaga'u maal ta'e tokko hospitaala san keessa jirtu dhibee kana ati ifi eeggattee baraaramuu hin dandeessu. Akka nan qabu namni biraa sababa naa ta'a jecha. Akka namni biraa qabamummaas ani sababaan ta'e waan sirriitti ifi eeguu baadde osoo ifi eeggachuu dandeenyu akka dhibeen kun qabne gorsa ogeessa fayyaa fudhannee osoo ofirraa qoluu dandeenyu dhibee kanaan qabamne maatii keenya bittinneessine hanga lubbuudhaan dhabamuu akkatti gahuun baay'ee sitti dhaga'ama. Baay'ee falsan keessa taate warri akka kiyyatti daa'imman duraa qabamanii mana jiran abbaa warraatii fi haati warraa hospitaala jirtu boqonnaa sammuu qabdu. Dhibeerra boqonnaa sammuu dhabuu saniif simidha. Namni faan du'e gaafa jedhamu dhageessaniittu osoo achi jirtanii? Namni du'aa baay'ee naata. yaa rabbii kiyya kana keessaa na baasseetta waggaa takkaas rabbii kee kadhachaatuma hanga kaanis dhibee kee dhageeffachaa waan ta'eetta boojosootumaan jiruutiin yaa guyya guyyaadhaan xiqqoo fooyya'insi argamaa dhufee xiqqoo fooyya'aa siin dhufe oksijin saatureeshin kan jennu kunis argamsuun kunis xiqqoo narraa wayyaawaa dhufe sana booda maaltu na jalqabee garaan na deebisee maas garaa kaasaa achuman na jalqabee maas sanis guyyaa lamaan takka akkasitti minis wanta na godhe sana booda sunis narraa dhaabbatee. marii kan torbeetti fufna Sister Sa'aadaa Ahmed hedduu galateeffanna. kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina. Ministiriin dhimma alaa Anthony Blinken xumura baatii bitootessaarra Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Riippaabilikii Giinii keessatti kan uumame weerara Eeboolaaf deebii hatattamaa kennuuf jecha mootummaan United States hanga $30 miliyoona ramaduusaa beeksisan. Deeggarsi maallaqaa kun biyyoota daangaarra jiraniif kanneen akkaan saaxilamoo ta'an Cote d'Ivoire, Liberia, Mali, Rwanda, Senegal, Sierra Leone fi Uganda Eeboolaa ilaalchisee qophee godhan cimsuuf oola. Eeboolaan dhibee qaama keessatti dhiigi akka dhangala'u godhuuf ho'a qaamaa dhaqqabsiisu yoo ta'u, jalqaba bara 1976 Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Shihar'aa naannoo laga Eeboolaa jedhamutti argame. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti bara 1976 bara 2012 weerarri Eeboolaa 24 biyyoota uffee Saharaa gaditti kan argame yoo ta'u namoota 2400 yoo qabu kanneen 1590 ta'an immoo galaafateera. Sana booda muddee bara 2013 fi amajjii bara 2016 gidduu yeroo jiru keessatti weerarri guddaan Afrikaa dhiyaa keessatti ka'e namoonni 28,646 yoo dhukkubsatan kanneen 11,323 ta'an immoo du'aniiru. Weerarri xixiqqoon immoo bara 2017 fi 2018 keessa ka'an. Weerarri guddaan lammataa bara 2018 hanga bara 2020tti Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ka'e. Seenaa addunyaa keessatti weerara Eeboolaa isa guddichaaf Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti immoo inni hamaan godinaalee walitti bu'iinsi keessatti gaggeessamu keessatti yeroo jalqabaaf mudate. Eeboolaan kan daddarbu dhangala'aa qaama namaa yookaan beeladaalee dhibee kanaan qabaman irraa argamu kallattiin yoo itti bu'ani. Daariqi isaa uumamuu kan danda'u innaa nama dhibee kanaan qabamee du'e dhiqan, kafanan yookaan itti bu'ani. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti kunuunsi dursee kennamuu fi hirmaannaan hawaasaa lubbuu oolchuuf weerara kana to'achuuf dhimmootii ijoodha jedhee jira. Weerarri Eeboolaa akka hamaatti akka mudanne ittisuuf naannolee dhibee kanaan dhahaman keessatti namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamaniif hatattamaaf dammaqinaan deebii kennuu akkasumas of eeggannoo gochuuf hordoffiitu barbaachisa. Deeggarsi $30 miliyoona mootummaa United States biraa argamu naannoo dhibeen kun itti argame hordofuu akkasumas qorannaa laaboraatoorii geggeessuuf oola. Waaltaalee wal'aansa Eeboolaa hundeessuu akkasumas daariqa ittisuuf hojii hojjetamu cimsuuf keellaalee eegumsa fayyaa ijoo keessatti to'annaa cimsuuf illee ni oola. Dhibeen daddarban kan akka Eeboolaa daangaa biyyoolessaan kabajan. Kanaaf hatattamaan bal'atu
fayyummaa nageenyaaf badhaadhina biyyootaa balaarra buusu. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf